Gaafa dura wal argitan maal affeerte? Beellamata dooyin beellamatan sila wokkii saafa yaa wal je. Wallahi sobee jennaan sitti maali waa inni na affeerte. Wallahi Fatiyaadina dhugaa dubbatti soban jaalattu. Gaafa wal argitan maal affeerte? Gaafa dura wal agarru affeera gonkumaa deddeebiina bichaa dhuyidee tar. Wannoo watas babunnaa jedhamtan. Bunuma normaalii bunuma aannanii dhuyite. Buna karaarratti beeri gurgutu sana moo? Injira iddoo bunni itti gurguramu. Kamaashinaati kamaarree watas babunnaa minaamin jinnijaan kaa tokko jiraami? Makkaatoo marqaatoo jedhan tokko. Makkaatoo miti. Kama dubartiin karaa teessee daffistu kan. Kabaroo liixatawa buna karaa gubbaa beerarraa fi biteetiin dhugaa hime boleetoo. Karaa gubbaa miti. Kan dubartiin daawwatu huccuu hidhattee gurgurtu tokko miti kasiini. Wallahi sirra qabu na qunxuuxaa silii jalaan na qunxuuxa wallahi. Harkaan irraa eenyu maqaan kee Jamaali. Saadami. Jamaaliif kadiriin baay'atti si diidaa oon akkamis saadami si baasan irraa siqi Jamaaloo. Jamaali miti kiyya saadami. Saadamii kenna habibi ilma biyyatiyyaa. Wal agarraa hamaa namatti barbakka diyaasporaa dhiisiis qabdu guguddaadhaan hin sodaatin yaasa hiikaa. Ijoolleen dhiisiis sodaattu jettu reefuma kana maa haa ta'u sodaatu. Sodaan qabu walla hayyee itti fufi gaaffii keeti. Bunuma bichaa affeerte. Buna mana hin diddi. Isi dide moo damoosan fudhatiin. Ma bakka wayyaan geessin diimina kana qaywwaxii minamina kana bakka mana nyaataman geessin bakka gatii xiqqoo jedha. Hin diddee. Eshi. Siti xabbar. Hin xabbartee bakka karumarra teennee buna san dhuunee deemne. Eshi. Anillee aara keessa seenee madaba qabdi bakka isiin madaba buna sooqiddaa shaqaxii kanallee gurgurti beektaa? Eshi. Akkamitti anaa baalasilxaanii kanatti xabbarti jettee naan rereeti? Dhaqee iddoo madaba isiisan. Eshi. Bakka adeemi warri nuu wanni jedha sii dawwalaa jettee ofirraa na oofte. Buna irraa bittee dhayxe moo calliseetuma maaliif jette? Buna biteerra. Silaa ta'e kun oddakasanii warra keessan bira jirtu buna isii xabbatu irraa bittisan eenyu kennitere? Birriyyuun kafalleef kiiloo 3 irraa fuudhee deeme. Maazaree argisiisne. Wada jaalatana warra bakka ajaa qabne nama dhaabdi beelaala. Haati ka jirtu suude inni ka jiru asalla namni manatti buna dhaabuuf hin jiru. Garaan jaalate gowwaadha jedhe Shukrii Jamaal. Eegas yaa guyyaa lammata wal argitanoo. Guyyaa lammataa kamaalees yeroo dheeraa akkasitti fatanaa hedduu keessa turre gaafa kaan akka carraa ta'e waan ta'e wayii rakkattee wal arganne ka. Bakka rabbi isii rakkate osoo rakkatu baatte wal hin argattanii baguma rabbi isii rakkate eshi. Gaafa kaanii bakka hojiillee dhuftii wal argine gaafa biyya kana deemu paaspoortii nama kennee ta'e paaspoortii namni dhoggate. Okay. Egaa biyya deemu egaa biyya bahu kaate amma jaalalli keessan eegale. Jaalalli walumaan riileeshiniin immoo jira hamma kana. Walitti wanni hin jiru. Sisirreessa qoqqoo sisirreessa namni aangoon xiqqoon qabdu miti ree nuti mamaali waan itti hundatti maali. Baala sultaanii dallaalatti baala sultaanii wajjin jirta. Ani si wajjin jira. Hojjeta mootummaa guddaa miti milishaanuu kiiloo qaba oofyate eeshi. No, ini hojjeta mootummaa guddaadha boota inni. Beeke maarraa anu hojjeta mootummaa guddaa fi asallaara madabee miti milishaan ganda keessattuu yoo rakkatan kiiloo qabdi hin jedhee bar dhugaasii baay'aa jira. Achumaani deddeebi'aa ture buna kiiloo 3 sii kenna jedhee laa wallee dhugaatti ma sii kenna jedhee malee jaalalaan hin kenninee faniin hin taree. Achumaan innaa ganaanyi naan jedhe walitti nufi danaan jedhee na biraa tare. Boota inni dalagu kan akka tasaa ta'ee gisee taatee hacaaluu san dhaqeen boota inni dalagu san. Maaksii godhee akka dhabbeen dhaqee waan inni achi jiruun sedhu aangoon xiqqoon qabdu san booda amma taa'u qaadamee paaspoortii kenninaan awuxaati jedhee ganna darbe. Akkas gabbaatedhe. Hazaan rakkoon qabu jedhee deemee akkas jedhee cakkanii na biraa deemee ani namni biraa olla seesisee ni taree jennaan. Achumaan anillee hilli keessa seenee achirraa waan loo inni sobee ansitti ma waa hundaa yoo akkana miliseessi dabee deebisa gaafadhati. Mattaawoqaa
Mattaawaqa hoggatee galti darbinaan ati kan Rwandi dashi jettee fire si wayyaadhe inni irra tattara. No, eshin jennee fi nama biraatitti onnoo mul'isee rakkoon qabu walillee na seessisuu baattan jedheeni dhaamsa dhaqeebsa mul'isee tare. Kazaan guyyaa kaanii intala durbitti xiyyaa tanarraa fudhate lakkoofsallee narraan fudhanne baay'ee. Isi kenneef. Achumaan akkas taanee amma nyaata wayii intalli durbitti xiyyaa tun hiriyaa isaa jaalattee jirti. Kazaan mana hoteelaatitti nu yaaman. Xabbaruu kiyya sana daa'imni illee bakka xabbaruu fedha beektaa? Oi kawan ani isaan godhe. No, ana dhugaatti. Bakka hoteelaa sanitti nu dhiisii na ooftu isitu sirriitti ofaara. Hin barbaadu sagalee kee dhagaa hin barbaadu saadam. Bakka kana.
Achumaan achitti hafe. Akkatti tana si dhosin dhugaa jirtu si hime. Sagaleen addunyaa kanarraa filatamaan. Sagaleen filatamaa addunyaa kana. Sagalee dubartii jedhe. Sagalee dubartii gizee haadha mana abbaa manaa yookiin jaalallee wajjin raftu. Sagalee ATM TV. Sagalee makiinaa konkolaataa moodeela Firaarii argite. Sagaleen kun lamaan addunyaarraa filatamaan amma walitti qajeelinni guyyaa ATM teetiin birrii bareedaa baasee sagalee dhaga'ee halkan sagalee kee dhageeffataa bule ka'aadhu walitti qajeelte jechuudhumaa fi rabbi makiinallee isinitti hafe. Bakka isinitti haa tolu hayyee. Ayyee sitti Rabbi umurii. Ati Dubaay maaltu dhufte? Ganaa waa hedduu qaaca'u inni jedhanii si jala. Maal taate kun jechuun waan nama hunda gaafataa jiranii bara rakkoo hin qabu. Dubaay maaltu dhufte immoo biyya beekta. Biyya beeka malee waggaa 10 dura beeka. Wallaa. Suuraa keenya akka gisee ijoollummaa si agarsiisu. Waggaa 10 dura akkasumatti teettanii wal eeddanii? Beeka osoo biyyaan deemin dura walii. Osoo biyyaan deemin dura wal beeyna baroo turtuu wal beeyna. Ijoollummaarraa yaa'anii. Lijinnat jedhan san. Jira ijoolleen illee hin jirti bara waan irraa kalee wal agarree miti. Ijoollee walii qabdan isin? Beeka. Wallaahi. Beeka. Lijinnat jettee amarree arfaate. Diqqee numarraa jechuun. Waliin bara. Jechuun amma waa lammeeffachuu feetaaneeti. Lammeeffadhe malee asillee waan jirtiiba. No jechuun lammeeffachuu jaartii lammaffaan feetaa. Moo daa'ima moo jaartii? Daa'ima maal goo daa'ima si jamii waa daa'ima takka moo lama osoo sadii wayii dhalcheettee wayii onnetta jaartii jedheen jaartii. Afata qabata giitti maal naagoti. Alhamdulillah. Galanni isaa ga'u rabbiin kanuma hojii urmi dheertu nu haa kennu. Jechuun akka tasaa yoo isiin deette jettee lammaffaa yoo isii wanni ji'a itti dhufee yoo isiin walitti aartanii fayyattan bakka yeroo takka seentee rahaatti gootee hara baafattu si barbaachisa beetti. Alhamdulillah faatee gamma wal dhabni waan gaarii maa yaadne immoo wanti faatii maa yaadde. Namni bara fuuldura isaatti dhiyaatu qaba. Warri amma lamaaf sadii fuudhu kun jaalatee lama sadii fuudhaa si fakkaateesi. Waan gisee jaartiin tun aarsitee jettee gabbayanii bakka taa'an makiinaa keessa taa'u irra mana wayii ka ol seenanii taa'an. Si galee. Isii dura seeraan qabate yoonni lammataaf deemuun hin jiru. Dhiira keenya maal akka ta'e beektaadha faate.